miti. Koi wazi nima. Enu mucaa Meemunaa beektani Meemunaa Jarman irraa Ingilaandi gale. Abdii culillee isa bira bilbilee rabbi jedhiin irraa dhorgu jennaa Meemunaan boqbaaqitti waan goote hunda ganaa mana kan kee dhumne jedheen. Mana dhufne dheeni? Meemunaan bare Jarman irraa Ingilaandi gale. Amma waa takkatti si gaafadha na dhukkuballe garuu namni balbala afaan du'aa ta'ee sila waan haasa'u. Postiin obbo Jawaar kun qabsaa'ota Suudii tana waa godha jettee yaadda akka nama Ameerikaa jiraatu akka nama biyya Awurooppaa jiru tokkotti. Sirritti godha sirri gochuu. Waa godha walaa bubbeessa guree. Muutii banattanii akkuma sabsabaan iyyuu naagaa. Ummata anaafisi asii misira malaa gaandugu kanaa miti. Bokbaaqitti daqiiqaa shanii maqaa gayyaratte jallis. Shulluqa bokbaaqitti daqiiqaa shanii maqaa gayyaratte jallis. Wallahi maan keessa hin jiru an kanaaf hin jijjiiranne maqaa waan biraatiif malee wallahi kanaaf. Ana mana dhukkuba iyyan danda'u amma ubicha irraa ajaa qaba. Maa jennaan namni kun waan adeemsuu dandeetta yaada keessan. Ana amma yaadni kiyya ka addaati. Amma yaada addaa qabaachuu dandeettan. Ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu kana yoo Araba ajjeefte malee wallahi abbaa feete yoo ajjeefte Jawaarii miti odoota qalaa ministeer Dr. Abiyyi Ahmad gabbayee dubbate homaa godhuu hin danda'u. Maaliif jennaan gaafa mana hidhaa xariiqaa alkarjiin dhufe bara abboo Abiyyi Ahmad muka hudduu si kennattee ni maru ijoollee itti gayyaatee mana hidhaa keessatti waa takka hin goone duumaan deebi'ee tare. Maal rabbisi godhe? Nama Suudii tokkochu fardaa keewwataa faandoo fardaa haaraa nagaa dalagaati dalagaa wanni beeytu hin jiru bilbiltee keessaan nan gaafattu kan asirratti warra nama Ameerikaa ta'u gaafatta tanaanuu sii deebisa akkamitti naan jedhe ishii warra inni poost godhe keessa kunoo tokko qabame hudduu harreesee dhaqi baasika Abiyyi qabsiisisa Jawaartu qaba. Haasii ol baasii footoo gurbaa ammaa kana kadhaa kana kaamma ol baaf. Haasii ol baasii. Dhageettu. Dela kunoo qabamee jira. Bubbeessa guree. Akkam goota dhaqi baasika. Nama joortaan qabde Jawaar nama joortaan qabde nama bara akkana rakkoo geessan. Na dhageeffadhu. Nama joortaan qabde ana tutti maaqo. Yalla. Tokko nama kana iqaamaa ta'ee maaliin beeku dokumentii isaatti argame onni isa qabsiise daqiiqaa iyyuu ittiin turre laal. Jawaartu laxxafe ta'izuwa kun galii. Angkasiin jedhu warra iqaamaa qabuu miti. No. Angka warra iqaamaa qabu hin jenne dhageeffadha. Fayyadamaa ta'uu fayyadamaan jirtu. Tiktaakii fayyadamaa ta'uu fayyadamaa. Mee roobsaan deemi. Ayyee roobsaan dhageeffadhu yoo afarsoo faanti qabamte. Yoo usmeen faanti qabamte. Yoo ijoolleen amma nama ajjeefteetum qabamte. Roobsaan Suudii keessa hojjuma jirraan argita. Tiktookiin lookshiina qaban beela. Akan qabamne akkasumas ta'e ilaala. Jawaar biyya bulchateeta barganaa Dr. Abiyyi chaampaannaa malee wanni Jawaar hojjetu ambaasii hojii hojjetu Jawaar. Ka biyya bulchaa Jawaar dhaga'i ila Jawaar isinii tiifattoota gaalaatii fi tiifattoota reelee tana dhiisi maafiyaa 220 ka biyya keessatti nama saamsee saamaa tureyyuu uddoo irratti naqee har'a hidhaa jirti sii galee. Ati maal keessa jirta anuu dhufee si qabuu hin dandaasi. Maal meeqootu na qabatti yoo beeraatti dalagattu kana keessaa sinarii. Bubbee na dhaga'i bubbee. Tokkoffaa na dhaga'i bubbee. Jawaar obboleessoo si luka keemaa keessaan gabbaasee luka gaalli arraabuu miti. Atiin kijibda zaluul atiin kijibda dhageeffadhu. Nama galgala walloo ajjeefne eega nama faatee hundi arrabsooti. Qoshaashaa. Zimbar. Galgala walloo ajjeefne dhaga nama faatota arrabsa. Amma siyaasa biraati. Zimbal mooditara sirraa fudheera ijoollee qoshaashaa. Amma Jawaar jedha gula namoota odoo hangas dibane Jawaar sirrii hin jiru. Waan kana dhiiftee ati tiifataadhaami anillee dalagataadhaami dalaga mataa hojii kee dalagatu sanuusi dhukkubaa meeti azaaba deemaar sanuusi dhukkubaa anna dhukkubaara waa keessa laalladhee dhageeffadha anna dhukkubaa jira san keessa yoo Jawaar poostii keessa na oolchee biyya na galchan jedhee na dhukkubaara. Lagai ati ila Jawaar si abbeetuma waan balleessin kana soo pooste godhe ganama hidhaa jira nyaata achitti fidan. Kon qabu bar kan isinamma ofiif shakkina ofiif hin sodaatina warra keessan waan biraa irraan hin geena yaa'ati. Warra kamiin ijoolleen Suudii jirtu warra odoo waa'ee irraa beektee jalqaba ol ajjeefti mucaan maal ta'e. Wallahi hin beekti guutuun isii wallahi hin beekti warra birrii warra erga guutuun isii. Bubbee. Bubbee waa siingalintu jira. Waa siingalintu jira abba tara gaggayat suuta ati mara keessaa yoo bahi faatetee dannasiif taami ati paartii makaan keessan hoggani dannasiis dabbaalaali achi galabbate as galabbate kan akkasii gahe farda kee dhiiqii
waa jala buusi faandoo jalaa hari cadhisi jiraadhu waa'ee kana ammoo Mana kabe namichi kun beera taatu jumaan irra qabsoofne mana kabe namichi. ooy maala qabee miti haasaa keettu si qabe malee dalagaa miti Ila beera taatu jiiti qabsoofne hojuma dhukka irraa fuudhaa irraa namichi maa mataa kee akka itti saballaati ijanna fiiga. seetiifu fayyaan qabdu mee maal goota kana keessa galteetiin hin jawaar waa takka godhuu hin danda'u jawaariin abiyyi waan abiyyi godhaan jirre jawaar godhaa jira haratti waan ati irraa beektu hin jiru waa'ee biyya ati faatota laalaa waliin dabba Wada majalaa nu garsiisa farda kiyya yala ciisaara imataa mita inni ka farasee gaane. kalas waa'ee farda keetii haasa'e ka Akka isii wayyalle amma jawaar Maal jawaar godha? waan godhu jechuun an Ayya jawaar waan tunda sarfe. ati maal gochaa waa'ee namaa soitaa yuree farda sanii maal garaagarummaa qabda. Anna dhukkuballee gara feetan oofaa leenca gubbaan diimaa ka keessa isaa adii falmaa dhala namaa Jawaar Muhammad Abasha dhalatee faranjii baratee rakkoo saba isaa biyyaa irraa homaa hin argu. Abboo caddisi shulluqaan tun abboo gurbattiin akka nama buna dhugeetti tarsaati. Leenca gubbaan diimaa ka keessa isaa adii falmaa dhala namaa Jawaar Muhammad Abasha dhalatee faranjii baratee rakkoo saba isaa tiiktookiin banatee hoolatii su'uudii guutuu iyyisiisee walloo fi arsiillee wal ajjeesuu dhiisee poostima Jawaar ilaaluudhaaf fiigee kun soballee miti dhugaa lafa jiru hoolanni su'uudii ka qabamu hin jiru jawween osoo milisha wajji tirtiree bareeda na fakkaate hoolota suudii kan odoo dhiisani maafiyaan badaadha ka suudii. walaloleessitee duute ejjisin argine akka Dabalu. Mee roobsaa walitti dabala ganu. maal walitti dabalasi kana waan ijoolleen ittiin taphattu maal waan walitti dabalaa miti na dhagaye Intala takka sheersii godhee dhaqi viidiyoo irra wajjan. maal godhan tala an amma qabsoo biraa eegalee jira an haqa miskiina barbaadaa jira dhiiga miskiinaa baasuuf deemaa jira tokko atillee harka keessaa qabda si namni gasti toloofateettuma ajjeesaa jedhee ajaja dabarsaa ture atillee keessa jirta jalaan baatu dheessitee atamma tanaan nu shawwaddee jala miliquu barbaaddaa mi abadan hin kajeelama keessa jira an qola keessin gaafadhu keessa Bubbeen barka harka dhiigaati awwaala keessa jira bubbeen lola keessa. walaloo barreessa jedhee walitti anta baattabee ijoollee arsiitiif ijoollee walloo wal ficcisiisaa ture namni walaloo wal ficcisiise tokko isa. Arsoomni qorsooma jedhan abboonni keessattuu wayyooma jedhe dhaloonni illee ayyee maal fiddan arsoomni qorsooma jedhan abboonni illee keessattuu wayyooma jedhe dhaloonni illee arsii arsoomni qorsaa arsii sanduuqa obsaa arsii tuttuqaa didu arsii tuttunnaan hiddu biyya teennaaf biyyaa baane lafa teennaaf lafee cabne harkaaf harmatti dhabne hin falmannaa dhasafne abwolloo wollolaa hin jenne hin falmannadhe malee. Geram falmata. Ay bubbee kure. Abbaan keessa jiru roobsaan amma olatiin kanuma qabattee suuraa kee Jawaar hin jala ergitee nasal fiftii taa'e. Seela na kudhan taane ammumaa tana itti achi erginaa bara haga suba asillee qabamuu baattu. Ergame. Wallahi olatiin tufayyaa qabdu ammoo suuraa kee jala gafuudha. Ergame bubbee sagure kuno. Mee bubbee akka Jawaar furmaata fiduu hin danda'u jettee waan naa jettu. Akka Jawaar ijoollee san poosti godherraa namnummaan wal qabeetiin waltumaa jiru jira. Rifate namni bakka jiru. Isa dhugaa isaa galche laa isa dhugaa isaa galchan sani inni posotee na ijoolleen yoomu mana posoteetti akkanuma afaan Qabame bara raayyuu Jawaarama posti godhee bara tokko ka qabame. Namni tokko Abdullee gadhiiftee bara. Bubbeelleen keessa daran kun wal koomenti nagaatti. Ani bubbeen keessa raa yoom shaarmuxaan quba hudduu kaatee beerri quba hudduu kaatee yoo waa'ee daabboo taate Jawaar na posotaana. Amte atillee fi amte. Si hawwalanii. Hudduu warree seenaa abbo. Atillee Luftu seenaan laalla. Dhaqa marti keessa dhageeffadha. Dhaqa marti keessa galgala Jawaariin jala dhaqa bubbeen keessa dha barreessa. An Jawaar na posotee yoo du'e wallaahi billaahi natti tola. Hidhamuu mi? Isinuu ganaa waliin tanii maal goonaa isinim nanu ganaa walii haaftanii. Amma bar warri mataa qabame warri waliin dalagaa turtan ofii himtanii. Namnu isinimuun barbaachisu. Hidhata qabda walitti waan ta'eef. An tokkoffaa guruuppii keessa hin galee hin beeku sikkoo mandoo utaalee hin beeku akka dhiiraatti ololee adda kiyya lolaa akka dhiiraatti taa'e adda kiyya taa'a akka beeraatti guruuppii keessa fiigee ilmaan sikkoo mandoo ilmaan baalee ilmaan arsii hidhee takku hin beeku. An nama guddaa. Walaloon barreessite hin jiru maa kaafte walaloodhaan ishiiqa waa'ee arsiisii fi waa'ee walaloo takka kaasee hin beeku walaloo an kutaa marallee faarsee jira kutaa abbaa faarsee jira. Afte isin hin sodaadhu. Ana wallahi billaa mucaa tokko dhukkee irraa kaasee tume kaan argee tokko gizee tokko dhimma nageenyaatiif wal lolle. Yoo viidiyoo isa sheer jala gootan isin erga.
Bubbe, gubattee bubbe, homa darganii goote daandii kana bittaa akkuma qalbiititti qabdee hin dubbatin. I'm serious. Akkuma qalbiititti hin dubbatin waan goote kana. Obboleessa waan goota akka qalbiititti hin dubbatinii miti anjalbaan mootummaa biyyattiitu arrabsuu bar jawaarii yaadan kabajanii ispeertii qabaa fi No, mootummaa arrabsi. Mootummaa arrabsi ijoollee wal tumtanii asirratti ijoollee majettee zuudii nama dubbatin. markaza odoo sodaatiin fuula keessatti deemtu poostii namicha tokkochaa sodaatettee albaataa irra deette guddoo harreeseeni amma culullee malee nu sodaata ijoolleen jawaarii nu arrabsaa jirti. Kunoo amma jaruma muzammiliif maali kana waan biraa lubbuu namaa baasen jedhaniin mukaddaraata jiddaan keessa namni raabsu itti gaafatamaan mukaddaraata, itti gaafatamaan haraqee, itti gaafatamaan kiniina, itti gaafatamaan hashiisha isaa kunoo kana jedhanii suura isaa qofa fuudhanii itti gaafatamaan lee maaliif dabalan beektaa? Itti gaafatamaan gahabaa dalagadhaniin beera gurgura. waliigala suura ma isaa fuudhanii itti kennanii tiktookii ma isaa kana itti kennan. Wallahi daqiiqaa walakkaa yoo akka guddate ittiin fudhatu dhaqanii fuudhuuf. Garuu namatu hin jirre kaa eenyu itti fida. An xiyyaafuu isa achi fidachuuf anaa achiin na dabarsan. Xiyyaafuu nama waraqaa hin qabne. Yaa ki wanno albaati warra qaamaa qabu kana albaati akka asliinuu jedhe wallaahi albaati. Yaa ki sodaatina warri Suudii keessa jirta warri muqiim ofiin jetta warri asitti hudduun arrii isin baafte sunniin fa jaarsota jiraami. Kore jira bar magaalarra mala abbaa keessanii wayita ijoolleen ilmaan akkanatti ilmaan hiyyeessaa dhumtu tetteettanii eenyurraa bakka nuu buutarre eenyurraa itti gaafatamummaa fudhattan isin beeruma naannessaa hunda keessa taana siin baasaa taana siin galchaa xiqqoma beera hudduu qabdu nagarre ka'ee bar qaamaa kun dullachillee ka akka deemullee beeruma bakka keessa takka waan biraa faayidaa takka hin qabdan. Beeruma fi olii gadi hin deema magaalaa keessa ka isin beektan kan huddurraa naftan ilmaan hudduu gabbaasaati dhaqaati shurta kenna maayila nu maraayyuu waliin nu duguisisaa yookaan waan biraatiin siyaasaa mootummaa oofaa jirti biyya kana keessatti jedhaati miskiin illee maal dalagataa miti dhume ta'uu fiitiifuu qabamne gallaa gara biyya. Kullee Yusuf jedha uummanni. Kullee Yusuf maali? Kullee Yusuf isin amma osoo keessa jiraattee illee amma suuraan isiin argamne akkam godhan suuraan isiin jiru. Keessa jira maaliif keessa hin jirre isiillee keessa jirti isiidha iyyuu kara dubartiitiin isiidha. Amma Kullee Yusuf suuraan eessaa dhufare? Maal suuraan qabani namni suuraan qabu maal jechuu? Kullee Yusuf viidiyoon keessiitii miti harkaa sirra teettuun. Dhaga'i miifa jarjarina. Koppiliinki waraana qabaara. Nama hundaa nama yakka dalage hundaa ammuma finnan jedhina. Tasgabbaa dura mee komantii ilaalutti jira Kullee Yusuf jedhee barreessan maal jechuu jira gaafii gaafatu jira. Wanni adeemsaani. Nama badii dalage nama dhibballee maan ta'e namu tokkicha seera jala oolchanii jennaaniin namni kuuwwan guutuun ofiin dhufu gizee takkatti wanni takka mijjatu. Amma ijoollee garii keessaa wanni baafnee bar keessaa tartiiba qabatee bar namni garii noobsaa keessaa akka tartiiba qabatetti beeku. Yaa ilaa kun beeka amma kana finnee nu kanu ilaallatu an akka kiyyatti dirqamni narra jiru dhalataa ganda kiyyaa naannoo kiyyaa kabaalee kan kuni qabamee hudduu harree seennaan kun warri arsii silaa wal dhooysuu wal shaffanuu waan isaaniiti kun kana jala sararree walitti himna ilmaan miskiinaa tadhumtullee isaanuma ka ficcisiisu kana dhiisanii ammallee bar beerri isaanii hoo mana taa'ee an takka waa'ee gandaallee dubbadheen beeku abbaan feete quba hudduu uf darbiiti na caqafadhu mana taa'ee ka ijoollee wal ficcisiisu walitti qajeelchee ruuza haga ufittumee achi gabbayee miskiina ka wal arrabsiisu takka dulloota isaanii taa'asitti umriin irraa dhume tajalli arri'aaye ta gubbaan arri'aaye ta gara dhabde gara deemtu dhabde ilmoo dhaluu dandeenye naasuu takka hin qabdu. Asii mana madaamii keessa teettee dhayi ajjeesi falaqi jettee namni qajeelchu jara. Baasaa yoo jetteen amma muzammili makana maatuu hixeef amma gurdii yaafattee jala naarrabsiti eegi. Maalu maaftuu hixee nurraa. Badaa isaanillee badaa yoo jetteen sin dhiisan. Gaarii isaanillee yoo ati guyyaa tokko inni dogongoree karaa deebisuuf waa jetteen sin dhiisan. Walitti likki walitti himnunneet malee an beekaa callisee ta'a malee wallaahi osoo dubbadde waa baay'ee dubbadde. Dinigale wanni isaan beekan yoo ati waa dubbatte kalas
garri isaan itti fiigan gara bira baasaatii kennaa ofirraa kunoo nuka kennaa jirru osoo obboleessa kiyya ta'e Ahmadiin kun obboleessa kiyya jedhee wannan harka irra qabuuf hin jiru. Yakkamaadha yakkamaan seeraan gaafatamuu qaba gaafatamuu qaba. Miskiina tokko du'e miskiina ajjeesisiise. Namni mallaqaan gargaaree cinaa dhaabbatee miskiinni akka dhumu sababa ta'e tokko isa jechuudha. Kanaan eegalla ka hafellee akka baaleetti hin baafne. Ufirraa baafne abbaan beekee nama ilma isaanii ficcisiise beekee gumaa kafalachuun waan isaa. Kafalachuu dadhabuu waan isaa nu ittiin geenne. Tokko akka baaleetti gargaarsa walitti qabsiisuun namni ijoollee Saudi Arabiyaa mana kireessee fi nyaata raashina buusee fi ijoollee ficcisiisaa ture kana qabadha ijoolleen baalee warri baalee namni ijoolleen ta'e sirraa du'e biyya Saudi keessatti namni harka namaatti du'e yoo jiraate dhaqi mana isaanii abbaa isaanii seeraan ta'e heeraan ta'e qabadhu gaafa kan akkasitti fufaa. Ammallee roobsan ay keessa maaltu Abo ragaa laalka akkanatti ragaan akkana sirratti bahalaal. Yaa bada diqaala. Yaa bada ilmoo saree. Yoo jarri lama ajjeeftee maatti kennin. Yoo jarri tokko gura murtee tokko furtaa murtee maatti kennin. Yaa bada diqaala. Yaa bada diqaala. Yaa bada ilmoo saree. Nadhoo haadha raawu nadhoodhaati. Nadhoodhaati wallahi billahi arsii maqaa nyaatte diqaalticha. Diqaalaadhaati diqaala gadi yaa diqaala. Yaa diqaala yaa hafartu. Balaa keetiin ilmi arsii hudduu gudeedame diqaalticha. Sababa keetiin ilma mukaan hudduu gudeedan. Taarika keessatti kun ta'amee hin beeku. Taarika keessatti kun dalagamee beeku. Waan hin jirre nurra dalaysiifte. Harkaan baasan dhiigaan baasan. Digaltee gurbaa. Waan man dandeenye cakkaanyee eegan taane eega garaan kee akkasii cakkanuu hin dandeenye maaluma gootaa uummata kana waliin taggal. Abo akkatti ragaa namarratti waa. Sanii faayidaan qabdu gadi teddana jennu gashi. Duuba akkam goona arsii keessa nama dhabne yaa shamarran teenna ilmaan sikkoo mandoo shamarran arse isin nu faana dhaabbadhaa yoo maragaa baate faannoo mallaqaan binnee ijoollee walloo tana gudee nu malee gachiisuu hin qabnu raftariin bulina hundi keessan. Yo Arab ni nu gudeedde araba muka itti ooftu arabni bira dhaabattee hudduu jara keessa hin jiru waan akkasii. Namni gaafa waa haasa'u gaafa waa godhu eeggachuun dirqama. Ragaan akkatti yoomillee wanni sooshaal miidiyaa irratti laydu beektaa hin badu wanni waraqaan qabee fi sooshaal miidiyaan qabee sii galee akkasumas sii taa'a. Wallahi baasa namni kamiyyuu ganda kenna maal jettanii harka walirra hin qabinaa baasa ka ilmoo miskiinaatti taphate ka fayyaalessatti taphate. Ka ilmoo rakkataa ajjeesisee lubbuu baasiise baasaa dabarsaa kenna uummata kan walirra qabu hin barbaachisu. Dhiisa abboo jedha arganii garam dhiiftan obboleessi kiyya yamanii jira gaafa ollufu kan akka ra'ee eeggata yoo warra wanni kun karaan sirraa'ee hin jedhin obboleessa kiyya san illee ofirra gaddee biigal hin jedhuun kanuma eeggataa jechuudha yoo har'a iyyinee waan kanan dhaabsisin mana manatti galuuf deemu ijoolleen gana tareefu baararraa buutu jira sunniin guutuun karaa kana dhufuuteetti yoo har'a waan kana asitti hin dhaabsisin wanni kun akkana itti fufa ijoolleen dhumuun dhiiftu rakkoodha kanaaf badaa ganda keessanii hin dhooysinaa wanni inni isin godhu hin jiru baasaatii ofirraa kenna talas namni irraa du'e dhugumaa isaa haa gaafatu. Kabaale ijoolleen dhumte sunniin warri isaan maatiin isaanii wanni eega du'ee arganii dhugaan hayti miskiinaa ba'aa jirti dhaqanii warra gurbaa kanaa gumaa gaafachuu seeraanillee heeraanillee lakki gumaa hin barbaannu irraa kafalachuu ennillee obboleeyyan qaba abbaa qaba isaanumarraa kafalachuu agalu dhumate wanni harka walirra qabanii nama fichisiise nama harka dhiigaa of jalatti dhooysinee lakkin balleessine jenne nama irratti nyaannuuf hin jiru. Wanni nama irratti lolluuf hin jiru. Harargeen amma kaleessa wal saaxilteeree sababa mucaa tokkootti namshan maafiyaan wal gahee ijoollee dalagaa eeggattu guuree tumsiisee mallaqa irraa buusu tumee ka mallaqa irraa fudhatee ajjeesee biyya arabaa kana bar xiqqoo magadaatee tumaan achi geetta.
Saharaa nu ufiin bubbee jiraami biyyee fidee itti rara hin dhokatanam. Ini gale. Tikko magadaatee gakkeetta hin dhokata. Nama meeqa ka biyyee kana jala jiru kaasitti dhume ka du'e isaan beekame. Tallaaja keessa nama meeqa jira kan beekame. Gaara kana keessa mataa namaa irra tarkaanfataa dhufu. Waraana Suudii ka gaara eegutu fixee fi waraana amma Oromoo fiin jettu qawwee caccabtuu qabattee gaara kana dhaabattu santu fixee addaan hin beeku. Ilmi namaa gaara kana keessatti wallaahi ajaa'isaatti uummata kana godhanatti fakkaata. Tarkaanfii nu irra tarkaanfannee dhufutu uummata kana wal nyaachise natti fakkaata biyya takka. Gaara kana namni dhufe hin beeka. Ajaan hafuura namaa yoo ittiin dhayin namni sun karaa kanan dhufu. Gaarri kun guutuun reeffa. Goggogee kuun lafeen badee ciisa. Kaan namni argee dhakaa irratti bubuusee anamma harka kiyyaan dhakaa ka irra kaa'ee jira. Dhakaa irratti guure waan godhu dhabee muuyni hin jiru maal irra keessa. Bakka bakkuma wayii hin jiraami. Waa xiqqoo yoo jiraate irra nuuf iftaa dhakaa irraan kekeettaa akkasuma bira tarte namni naasuu kanatti fixatee wal bira dhaabatee akkana wal waraana jechuudha. Akkanatti waa foon hoolaa wayii hin taane gisee akkasii walirra dhaabatee mee nama ruhiin keessa jirtu gisee akkanatti qaama isaa kana diddiran si osoo lilmoon akkana si diranii hagamsi dhukkubsachuu qabna hadooduu qabna cal'ifnee badaa keenya qabannee deemuu osoo hin taane baasaatii ofirraa kennaa ganda gandaan martuu ofirraa baasee kennuu qabu. Akkana waayoo yaada qabaattan illee gara dalagaa kaa'eeti. Bara waa taane callisuuf dhaltii bakkisuuf bakti jette Oromoon sii galee. Haga haati ilma ofii hin kenninetti haga obboleeyyan ilma ofii hin kenninetti haga jaarsi biyyaa namni har'a bar viidiyoodhaan bara asirratti bahee ka sagaleen isaa hin jirre ka sagalee miti bar viidiyoon namni asirratti bahee har'a ilma kanneen wal fichisiisaatiin hin jira. Akkamitti biyya wallaalan akkamitti ganda wallaalan akkamitti ammoo ganda irratti jaarsi biyyaa yookaan ammoo sheekattu jira namoota baay'eetu jira jala kanarratti akkamitti wanni isaa wallaalama haga ammatti haga obboleessi fuudheetiin obboleessi ofii isa fuudheen kenninetti haga haati fuuteen kenninetti haga ganda sanii jaarsi fuudheen kenninetti dubbiin kun ammoo ka'umsa duubaa sanirraa yoo deebi'e malee warra duraa kanneen osoo hin ta'in ka'umsa kana maaltu fide jedhanii ka'umsarraa jammaramuu qaba dubbiin kun. Warroota duraanii illee akkasumatti viidiyoo isaanii as fiddanii warroota ka'umsa kana jammareetiin hin jedhe. Viidiyoo kana akkuma amma deemaatiin hin jiru kanatti amma kun tartiiba qabatee jira. Waan akkasitti wanni godhan hin qabu. Ka'aama jirullee tartiiba qabate. Maaliifi innu ta'uu fiitiif ho'ee booyaa bule tallaaja keessa bule. Yoo hara rabbiin keessaa baase yoo goggoguu baate bareeda. Innu kalee ala bule sii galee. Kanaafiyyuu ammoo biyya seerri keessa jirtu keessa jira. Amma har'a fuudhamuu danda'a. Wanni martuu irra gaamee jira kaisaa. Warroonni afaanillee warroonni Suudii ijoolleen tunniin karaa qixxee teettee buna dhugaa ta'uufiitiifiyyuu inumaayyuu haraqee dhugaa kaamerarraa gortee viidiyoo ilma nama walitti naqaarte jecha. Kanniin ammoo yoo uummata kanniin bakka inni galullee hin beekan kaameraan duubarraan bar kaaffeedhaan inni jala jiru bar hin mul'isiisaa jira. Bakki inni jiru sanitti. Namoonni oolaatiin hin jira. Namoota kanniin warri achi jiru san namoota kanniin kennuu yoo kan hin dandeenye taate obboleessa keetu si jalatti dhumaatiin hin jira. Obboleessa keetti tara inni har'aa kun jecha. Osoo akkasitti irratti namni achi jirullee irratti yaadee wantoota kanniin ijoollee tanniin kennee jechuu barbaadeetii galatooma. Wait, flavor ingalchi. Dr. Lovi. Isi Dr. Lovi makana yimina matani sila mali sila. Abbo Dr. Lovi wallahi billahi yo huddu beratin nama tamale antakka di galama randa banne ba analle jammartani la ilaha ani lagi fadda ani je Dr. Lovi kana ittifita bale ka jedhan ani ka oliga dinde man arga la ana kana namatti hawasan keessa jira wallahi billahi antakka miskina nama rabbi kadhate tumsiisa dembe Oman agarre. Takka ani takka mana banadhee miskiina tumsiiseen beeku mana miskiina tituman dhaqee hin beeku ani nama nagaa lallabaa ture garuu osoo godhe jedhan sodaan qabu bakka maaliif waan samirraa buute maaliin dachii maaliin dadhabdu jedhan annaa ani osoo hudduu beeraatiin na hamatanii yaa beera viidiyoo galabbatu garana garasii osoo beera
Waatuma jettan qophiidha garuu an akka beekutti takka mana waa itti tumanillee hin dhaqu mana kiyyatti illee takka miskiina tumsiisee hin beeku kanuma akkasi. والله ظالم لبو مسكيناتين تبتو ما ربي سيها قبو ربين الرافقو هنجرو ظالم هنقب جرنا ظالم ربين وما هو من الظالمين ببعيد مجرم توتا كرتي الرافقو هنجرو كوكي قب جري ربي قبي كنو ربين قبايسا تنو متبراتي مي سنيغالي كناف أما اللي كهافر لي ربي ها قبو ربين كرتي ها مسكينة ها باسو مجاد انقد دوئي رغيتا ماتورو وان قبو وليتي غوري kushiinaa keessa gala jedhe abbaan viidiyoo san dhageettanii waan garaa nama nyaata. Kushiinaa keessa gala jedhe mana hin qabnu. Mucaa kiyyaa garana olii gadi batee matoora bitee fi ufiin jijjiiri jedhe matoora san gurguratee karaa baharaa deemee narraa ajjeesan jedhe abbaa. Ijoollee walloo ajjeese. Mucaa aadaa abbaa. Wallaahi namni viidiyoo san arge jiruu jibba. Kunoo manaan keessa galu laalaa jedhe. Jiruu narraa jijjiira jedhee deeme karatti na harkaa fedhe ilmi kiyya. Matoora takkatti hambitee fi ufiin haa jijjiiree qalbiin na jalaan caphini hiriyaa keetitti qixxaayi jedhee waan gartee ijoolleen tiyyaa fi jaartiin tiyya nyaattu fuudhee matooraan bitee fi matoora san gurguratee matoorri illee baasuu dhabnaan abbaa kiyya haadha tiyya jiruu tanatti isin ilaalu ka'ee biyya arabaa san deemee jiruu tana isinirraa jijjiiradhee matoora san gurguratee deemee ijoollee walloo karatti nyaatte. Ijoollee walloo karatti nyaatte jechuudha. Hammeenyi kanaa olii maaltu jira jaran? Hammeenyi kanaa olii maaltu jira jaran? Yaa ajuujii fi maajuujii yoo taate malee kana booda mujrimummaan kanaa olii wani dhufu jira. Yoo yaa ajuujii fi maajuujiin sun gabbaatee akka har'a uummanni kun wal godhu goote malee. Jawaar maal jedhe? Hammeenya Tigreellee agarre jedhe. Minilikiinillee agarre jedhe. Hammeenyi hanga kana nagaddisiisan jiru jedhe Jawaar. Hammeenyi hanga kana nagaddisiisan jiru jedhe bara ilma namaa irra dhaabatanii osoo dhiini keessaa corru jedhu kana bootiin irra dhaabatee qalee bara abboo walloo biyyeen na haa nyaattu. Kanaaf wanni kun hundatti haacituu yoo barbaaddan gadi guuraa kenna. Anamaan taane gadi baasaa kenna. Nagaya tara. Ana mataa kiyya maan taane yakka yoo qabaadhe yakkamaa uf jalatti qabattanii hin dhiisinaa namni rakkoo qabu sa'aatii kanatti ijoolleen hargee gabbaastee kennaati. Namni rakkoo qabu warra kenna ka waa beekamaati. Isin yakkamaa hin jaalattan. Nama ajjeesuun jaalattan. Beera nama arrafituu hin jaalattan. Isin nama qulqulluu hin jaalattan. Ana dhima isinitti hima. Isin nama gaarii hin jaalattan. Namni isin geemii tapsiiftan. Namni isin gartee sappoortii gootan. Nama ajjeesu. Nama dhiiga miskiinaatiin taphatu. Namni isin yeroo baay'ee amma mee lolli walloo kun hagana ka'ee miti. Bulii jaha booda warri nama ajjeese kun guutuun yoo geemii qabatee waraanni shuraa guutuun achirratti dhumiin anumaan beeku. Jaalattanii jibbitanii. Guyyaa sadi booda na eegi. Warri ara nama ajjeese kun guutuun geemii taphata. Guyyaa shan booda eenyu taphisiisa beektaa? Warra kenna warra waa beekamaa waraana shuraa. Harmallaa abbaan gartee kaazaraan osoo tumu osoo aanan irraa cophu diqaanaa dhaltee gartee haadharra darbitee osoo aanan irraa cophu abbaan kaazaraan tumee booleen baasetu asitti miskiina nama ajjeesisiisu siigalee geemii taphsiifti. Goota koo jettiin ani goota keessani jedhaa nama tume harmallittiin jechuudha siigalee mucaan isii biyyaa mataa bara godhatu surree asitti eenyu jookarii fi sooraa fi jinnii fi jaankaa geemii taphsiifti. Warra dhiiga namaa dhugu jechuudha. Kanaaf bulii torbaan takka booda na eega warri geemii qabate kuni harmallaan keenya ka waa beekamaa wasayni waa beekamaa guyyaa lama booda porofaayilii irra daraaddaratee dhufa. Warra dhiiga namaa dhuge dubbii tana naa qabadha. Harmallaan keenya ka waa beekamaa ajaawaan. Yoo akkana jedhu dubartiin teenya taarsii kabajamtuun dhiifama. Ani karaa bidarbe dheengadda amma gaafa gartee namni nurraa dhume namni ganda gumaa dhaqee siigalee maarree maayikiingi baga ajjeeftan namni jedhaa ture harmallaa teenya tawaa beekamaati. Akkasii rabbi keenya haa godhu yakkamaa geemii taphsiisuu dhiisaa yakkamaa sappoortii godhuu dhiisaa yakkamaa faaruun hin barbaachisu. Oromoo ajjeesee faarsan an takkaan dhageenye Amaara ajjeesee faarsan malee waa leenjisoo fi waaqoo guutuun taane isinii galee warra kursii taa'ee asiira dhugaa geeraru osoo ajjeesuu irra rakkoon qabu asiira dhugaa geeraru gadi baasa mana hidhaa taa'ee fooloorsii dhiiga walitti hin qabatan fooloorsii tana haa nyaatu mana hidhaa taa'ee
foloorsii gartee arra walii qabate tana haa nyaatu. Harka warri waa beekamaa Khadijaan Arsii, Rahmateen Arsii, siigalee Maakidaan Arsii, Maroon Arsii yakkamaa sappoortii godhuu dhiisi. Profaayilii yakkamaa baatteen deemin yoo obboleessa qabaatte. Siigalee dhiini gartee mucaa daabbaa kadheen gadda akkasitti irra dhaabatanii qalamsuun si haa qabu. Kanuma isiniin jedha yakkamaa sappoortiin godhina. Wanni isin sappoortii kun yakkamaan geemii tapsiisan ciisee nyaata. Achi ay deebi'ee nama ajjeesa. Isintu sappoortii godha. Isintu nama ajjeesisaara. Gadi ba'een dalagatu yakkamaan ishee akkam godhan. Geemii tapsiiftan. Amma sooraan nama ajjeesaa baasin kun amma geemii qabattee deemaa jirtu. Tana nama qarsiisaa baate. Kanaaf haga nadheen arsii jirtu harmallaan arsii jirtu namni nama ajjeesuun dhiisu isi birrii ergaaf isi sappoortii godha xumureen. Doktor Doof yaadni guutuun yaada fudhatamaadha. Wallaahi billaahi barana nama hiyyeessallee nama miskiinallee ilma hiyyeessallee nama akka dhala namaatiin yaadu. Nama akka dhala namaatiin yaadu hunda garaa nu gubdanii rabbii waan biraa hin jennu waan biraa anjaanullee dandeenye goona. Dubartiin waan kana keessatti illee hirmaatte dubartiin birriin illee hirmaatte dubartiin jala teettee itti muddi jettu. Gurbaan badhee biraa taa'ee itti muddi jettu ilma hiyyeessaa ka akka nama auree qalaniititti mormarraa muran itti muddi jettu rabbiin dhala si haa dhoggu waan biraa waan goonu hin qabnu takka dubartii tadachiin citteen takka dubartii wallaahi dubartii tadachiin citteen rabbi dhala si haa dhoggu ati idmee namnummaan si haa ergatu waan biraa waan jennu hin qabnu atuu gara deemtu dhabdee gara deemtu wallaaltee ay deebitee kanatti ilma hiyyeessaa ka tumamu irratti nama ilma hiyyeessaa qalu faarsitee namni kana baratee achi gabbahee birrii guuree maraatee akkanatti ilmi namaa bizinasa ta'e qalmi ilmi namaa bizinasa ta'e isinuu rabbiin guyyaa wayii jazaa hima isinii deebi'a. Wallaahi rabbi akkanatti isin hin dhiisu tokkicha keessa namni harkaanii miti afaaniinillee guyyaa takka itti muddi akkas godhi jette rabbiin jazaa itti kakate isin maraayyuu isinii deebi'a. Abboo barri akkamitti dubartiin faa gabbaatanii ajjeesi jettan akkamitti durriyyee nama qalu gargaartan garaan haadhaa akka ta'u beeytanii isin dubartiidhaami haati tee barsi hii qafoo ruuza quufee akkana godhatu kana osoo intalli tee xiqqoo isii waatu dhukkuba mata bowwaafatanii bakka jirtu sanii maraatti. Ati asii ruuza quuftee ilma namaa osoo garaa haadhaa beeytu ilma hiyyeessaa ka haati duyda hidhattee dhoqqee namaa hartee guddifatte ajjeesi jettan. Wallaahi ibiddan namarraan baha yoo ijoollee akkasi qalama san argan nama guba yoo namni akka dhala namaatitti yaadu hin gubata keessi nama ol baasee dubbachuu dadhaba malee ilmi namaa hundi coggaarraan fayyaan qabu. Kanaaf namni xiqqishuu isii dhala akka dhala namaatti yaaddan rabbii jedhaa homa kana keessatti hin hirmaatina. Rabbii jedhaa nama yakka dalage hin deeggarina. Guyyaa qiyaamaa arraba kee kanarraa gaafatamuuf ta'etta. Waan haasofteerraa waan harkaan hojjetteerraa irraa gaafatamuuf ta'etta. Nama ilma namaa qalu hin deeggarin nama haqa wayiitiin alatti miskiina karaa deemu. Miskiina hin jiraadha ofiillee jiraadha warra kiyyallee jiraachisa. Jiruma tanatu isallee gubee biyyaa baase. Jiruma tana dadhabee biyyaa bahe inni quufarra biyyaan baane waan kanarratti dubartii silaa hin dhageettan. Rabbii jedhaa keessaa hafa waan kana. Yooma rabbuma sodaattan. Yooma duuti tuni hin jirti addunyaa kanarra beeytan. Ilmi namaa guyyaa tokko ima du'a. Mee mucattii takka mucattii hikmaa nuuraati mu'eennoodhaan takka. Wallaahi ani mucattii san miidiyaa kanarratti yeroo dheeraaf beeka. Guyyaa takka isii waan gandaa dubbattu nagarree, guyyaa takka isii waan wanna haasoftu nagarree. Harri addunyaa boroo akira. Hagganuma kunoo. Duniyaan tun haga libsuu ijaati. Mee akkamitti abboo ilma namaa ka akka keetii nama sibiilaan gorra'u deeggarta. Kanaaf rabbii yoo sodaatte yoo duuti hin jiraa beeytan ilma namaa warra gorra'u kanan deeggarina. Guyyaa takka atillee duutee rabbi dhaabatuun keenaaf. Dhiifama abdii maali beektaa tokkoffaa namni dhiiga miskiinaa jiisee siigalee bakkite walloon itti nama qaltutti jala deemee walloo kingi jedhu obboleessa yookaan fooloo godhu
kadaqee taaf godhu kooppilingi godhu eessa beektaa wallaahi harmallaa keenya ka arsii kana warabbal ka'aba amma kalee gastii wahii banatanii achitti wal gahanii walloo maayikiin jedhan obboleessu ani rabbii kiyyatti kakadhe anumatu ilmoo dhiiraatii mi jedhan ima nama arrabsinaa sirraa ima baaloinallee waa heddullee agarre karaa kanallee dhiiga namaallee agarre nama du'ellee lafatti agarre sigalee takkaa wallaahi gara jabeenya akkanaallee agarre waan akkanaa kanatti illee gammannee hin beeynu jechuu sigalee warabbal kaaba harmallaan arsii kuni maalumarraa akka inni dhalate haadhumaa fi abbaa qaba obboleessa qaba sigalee namarraayyuu dhalatee jedhan walumaa galatti sigalee maal akka jarri taateen beeku obboleessu mee nama maaltu osoo obboleessisii akkasii osoo aadu osoo umarii kiyya obboleessa kiyya jedhu dhaabatanii wayita morma irraa qalansan wayita akkasitti dhiiga obboleessasii akka hoolaatitti bara abboo namni wayita horiin qalamuu jechuu sigalee ijaallaaleen danda'u sigalaami osoo dhiiga san agartu osoo isaa akkasii u'uu jedhaa jiru qalan agartu walloo maayikiin geette obboleessu dhayixee taaftaaf gooti kooppiliin gooti dhiyoota nama mucaa marxoo keessaa meeshaa qabbaase san osoo dhiini akkanatti sigalee dhiini obboleessasii akka lafa jigu wallaahi gastii isaa jala teette mee gizee takka onna galchi goota koo wallaahi ati maayikiin giidha jettiin obboleessu mee kana fa'atu jira jaran garaan nu gubate warabbal kaaba an garaan na oo'e gubadhee kun aan iskiriinshuutii ol isinii baasa koomantii jira nama 5-6 obboleessu ka jala san teette walloo maayikiin geettu mucaa marxoo keessaa meeshaa qabbaase jala teette akkasitti taaftaaf kooppiliin gooti osoo garanaa gastii biraa irraa immoo obboleessasii qalan sinigalee nama akkanaa kanatu jira jaran shamara akkanaa kana sigalee harmallaa bobahee sigalee ka bultii ufii diige sigalee isiin asii walloo maayikiin geetti sigalee mucaan isii akkanatti quba arraabataa gubanii namaa irra taa'ee qixxaa kajeellata isiin asii nama ajjeese nama dhiiga namaa dhuge saapporti gooti asii leevilii 30 galaa jettee sigalee leenca bitti sigalee haati diqaalaa isiin manatti itti dhiifte diqaalaa manatti isiin itti dhiifte gandarra deemtee ooyidarra deemtee itti kadhataa diqaalaa isii wajjin u'uu jetti isiin asii dhiiga obboleessa isii irratti qoosti jechuu sigalee osoo akkasitti gorra'an akka hoolaatti osoo agartu mee afaanuma maaltu jiran warabbal kaaba nu hidhii ani akka mataa kiyyaatitti ani waatu miidiyaa kana gadhiisii tarina godhe jedhan ka dhiiga miskiinaatitti illee taphattu haga feetallee turi waggaa 100 jiraadhu duniyaa sanarra haga feetallee turi akka feetallee dalagi sigalee waan feete nyaadhu waan feete dhugi akka feete ta'e miskiinallee karaa deemullee sigalee itti taphadhu garuu guyyaa tokko rabbii kee bira dhaquun keen oolu sigalee rabbi ammoo akka namaati miti hin jarjaru waan feete dalagi walii kennaatiin hin deemnaa. Kanaaf ani geeffadhee jira keessattuu harmallaan na gubeena wallaahi hin gubadhee jiran waatu jawaala sana caccabsi reediyoo bitadhu na godheena sigalee harmallaan arsii hudduu teessan walii qabadhaa ta'a walloo maayikiin jechuu kanarraa garaan nu gubatee jiran ani haga nama ajjeese san ittiin gubatin ka jarri wallaahi maayikiin jettu kanattu na gubee warabbal kaaba annaa kanaaf namni biraa haasaya. Walii kennaan deemin namuu asumatti haasaa waan ta'eef seenaan itti fufii akkasumatti eegas ammoo carraa walii kennaa deemna inshaallah. Carraa sa'aatii baay'ee illee barbaadan deeqaa takka bicha haasawaa barbaade. Deeqaa 2 sii kenneera. Okay. Ijoolleen teen miskiina walloo miskiina arsii kakutaa kamuu keessa ka du'e jechuun ka gara akiraa deemu rabbi sana araaramu irraan dammoo maatii isaaniitiif rabbi sabrii haa kennuufi tokkoffaa ijoollee teen ijoollee baalee nama du'e kulli isaa itti gaafatamaan gumaa eenyurraa akka falachuu qabu uummanni baalee ijoollee teen ijoollee baalee warra lola kana keessa jiru warra lola kana labsaa jiru takka jedha lammaffaa ijoollee arsii keessaa ijoollee lola labsaa jirtu gumaa ijoollee arsii miskiin arsii ka du'e ijoollee arsiitu kafala. Jaalattanii jibbitanii ka walloo hin kafalu ka kutaa biraan kafalu ka arsiitu kafalu. Gumaa ijoollee walloo ka du'e ijoollee walloo ka lola labsaa jiru jira. Warri ijoolleen baale warri walii gafiidanii feete jettaniitiin akka biraati jettaniitiin oduu oofaa harta miskiina nyaachisaa hartan. Miskiina keenya fichisiisaa hartan wallaahi gumaa keessa ijoollee teennaa isintu kafala mataan keessa bakka takkatti hin baatu as jaluma jira marti isaa yookaan as keessa illee jiraachuun mala I don't know ginda immoo bakka takkatti hin baatu sima kafala jaalattee jibbite namni waliin beekne hin jiru kutaa baalee keessa guutuu keessatti namni fira hin qabne hin jiru namni haadha abbaa hin qabne hin jiru namni obboleessa hin qabne hin jiru yoo haadhaa fi abbaalleen akiraa irraa deeman namni abbeeraa eessuma hin qabne hin jiru sanuma sii kafalama waan biraatiin sii hin kafalu. Gumaa ijoollee baaleetu kafala warri lola kana keessa jiru kulliin keessa ka ijoollee arsiitu kafala akkasitti of eega ani haganuma jechuu barbaadeeti. Ulfaadhu feenaanii kiyya. Galatoomi.
warran dubbatni kan nama horimfta. كنف سايه كنف. Ayyee sheekaa. Itti fufaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. الفاتحة قالتوما بليين كي يادا قدا كاساني جراني. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجايبا وانا دبتو يادو. زالو قايل نكون أك أجايبة تكاسي دبتي جرا. وانتان ولا اللي قرديم ولا اللي. ربي نقافا قرآن نتهمو. gaafa jannata seenallee ati walloo dhufteeti yookaan harargee dhufteeti yookaan baalee dhufteeti yookaan arsii dhufte yookaan ati wallaggaa dhufte yookaan ati shawaa dhufte rabbi namaan hin jedhu yaa ayyuha alladhiina aamanuu jedha sun achitti namni akkanaa kuni luuxxuun nama seentee nama diidu ka karaa seeraan alaatiin dhalattee bara ka karaa seeraan alaatiin bara dhalatte ilmi safuu beeku ilmi kabaja beeku ilmi namummaa beeku namatti hin aggaamatu. Of jijjiirraa hin jijjiiramne jettee biyyaan baabaati. Jijjiiramnee guddannee mul'annee biyyatti galla jettee biyyaan baabaati. Keessaa ka achii dhiiga barate, ka akka hin taanetti dhalate, ka akkummaa namaallee yookaan namummaa namaan beeyne akka fedhe nama godha. Rabbi ammoo jazaa kafala. Fir'aawuna ilmaan xixiqqoo tana fixee addunyaa irraa balleessa jedhe. Maaliif beeyta raayiduu bira dhaqee nama mootummaa kee kana fudhatutu jira dhufaa si duratti kanaaf ilmaan dhalattu maraa fixiireen. Rabbiin akka fedhe dalagaa mana isaatti nabiyyallaahi Muusaa guddise. Isuma harka isaatiin guddise nyaachisee obaasee quubsee eegas yoo isumatu isa ajjeese. Nama 3,000 daa'imman 3,000 walitti dhaabee ajjeese Fir'aawun. Rabbi addunyaa kanarra galche. Fa'aqadnaahu akhza wabiilaa jedheen Rabbi qabaa jajjaba si qabna jedheen. Wallaahi billaahi azama kiyyaan kakadhe jedha Rabbi. Jalaala kiyyaan kakadhe jedha Rabbi. Dandeettii kiyyaan quwwaa kiyyaan kakadhe nama roorreeffame nama miidhame. Nama roorroon isa gartee isa miite ani irraa kafalu malee nafu jedhe rabbiin kafalaaf jazaa bakka feete jiraan dirree feete jiraan bakka ati jirtu sanitti rabbi jazaa sii deebisa man hafara hufrata liaqii waqaa fi jedhan namni boolloo takka namaa qote boolloo sanitti ofii kufa si galee aljazaa'u min jinsi amali namni waan dalagate haamata wallaahi dhagaa warri as keessa jirtan namni 1,200 kun dhagaa jazaan duraanii jedhan gaara cilaaloo naannaa jette Oromoon ta'in akkasitti gaara cilaaloo guddaadha gaara cilaaloo naannaa jedhan jazaan ammoo sunsuma naannaa sunsuma dubartii irra waa kaa'atu kana ka ammoo yeroo amma har'a sima naannaa yoo ati ganama nama kabalte galgala hin kabalamtu wallaahi yoo ganama nama xiqqeessite galgala hin xiqqaatta abadan ummata afaan tokko qabu lammii tokko qabu ummata gartanii oromummaa tokko qabu ummata kana biraanuu kataree shahaadaa tokko qabu wal nyaatu wal fixuun baay'ee nutti dhagame boleeyyantiyya baay'ee nutti dhagame kun ammoo ka Suudii keessa taa'ee walitti qajeelchuu jira kun ka Ameerikaa taa'ee walitti qajeelchuu jira ajaa'ibaa bara inni akka gaariitti nyaata inni akka gaariitti dhuga inni biyya Itoophiyaa tana keessatti yookaan roorrifame yookaan gibiraan miidhamee waan ta'u wallaalee biyya ambaa of jijjiira jedhee biyya ambaa dhaqa miskiina rabbiiti abbaan asii bu'a. Kalee galgala liif irratti nama 29 mana dabbaal irratti argina abbaan imimmaan akkasitti boos haati imimmaan akkasitti boos yaa gurbaa kiyya maaluma ta'e ilmi kiyya maaluma ta'e jetti yaa obboleeyyan tiyya maaluma ta'ani akkam taane badaa akkam taane abboonni keenya akkamitti nu guddisan subhaanallah ka ammoo obboleessi keenya reef tuqee naa tuqe rabbi jazaasii haa deebi'u ka dubartoonni achi jala teettee kaaniin ammoo laayikii kennituuf isa miidhame isa dhiin isaa jigu isa gartee rakkoon kun irratti gale yaa anarralleen dhufa jettee maaliif kana dubbatu dhabanii waan biraatiif onnaa ta'an hin qaba martumaa dhiirri hin qaba maal gootii kaaniif laayikii fi monnaa kenniti yaa obboleeyyan tiyye wal qabadhaa rahmatallee akka rabbi irraa argan akka rabbillee nu guddisu akka rabbillee roomsee biyyatti nu galchu akka rabbi gartanii biyya teenna tanallee jijjiiru. waa hedduun xaxa hedduu qabna biyya teenya jijjiiru osoo warri majlisaa olirraa qabee haga gaditti wantoota taatee amma argamu kanarratti dubbatani qaamni mootummaallee osoo waan kana qaamota gartee biyya alaa waliin wal gaanii hin danda'ama warri mootummaa dalaguu danda'a irratti hojjetuu danda'a garuu abbaa hoo dhabne yoo nama dhabne nama nu quuqamu dhabne engadda ijoollee nama meeqa fixan ijoollee Suudiin nama meeqa rashante osoo nama qabaate akkasitti rashanama shari'aan akkasitti murtiin akkasi kaa'ama nama ajjeese akkaataa shari'aan akkasi nama hon qabaatin akka fedhe si fixan ka maal taatan jara nama ka bishaan nyaatellee masabbarra
Kaasii Libiyaa deemee achiin gartanii taatee adda addaatiin illee ta'e illee sabbar ka ofii wal nyaatu kana hoo akkamii sabbarra sila maalumaan sabbarra sila kan ofii wal nyaataa jira jarateen haguma dandeettanii wal qabadha akka rabbi wal nu qabu waliin dadhabinaa jarateen waliin fixinaa jarateen wallaahi badhaasa takkaan argannu kabajaa takkaan argannu yoo salphina ta'e malee kanaaf ulfaadha galatoomaa namni biraa dubbatu miira keessa seenee baay'ee natti dhagame kanaaf insha Allahu ta'ala haga dandeettaniin walitti iyyaame hansaraa rabbi nun godhin girdaada rabbi nun godhin jarateen qincoo rabbi nun godhin jara namummaa fixatee lala walaqad karramnaa wayta rabbi jedhu bara dhagaa yaala mitiyya ilma namaa kana kabanyee wayta rabbi ulfeessinee wayta rabbi jedhu bara horiin nun goone rabbi bada jedhan horii marga bara horiin sangaa wayta ittiin qotan hoo hajiranii wayta dhaabanii dhaabataami saanii wayta haati ilmattu bara hin ilmama haati tokko gariitu dida malee xabiyaa adda addaa ka qabu tokko dida malee bara nama ajajama ilma namaa kana ka afaan tokko dubbatu ka rabbii jedhin adhiisi rabbii maal beeka kun maa rabbii osoo beekee wanna ta'a osoo rabbiin beekee awwala akkas godha kanaaf insha Allahu ta'ala haga dandeenye walitti iyyuu barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Waadha galatoomaa jazaakumullahu khayran.